Tole, attam jirtu maayettan Dr. Gammachuun fakkiitti na ilaalan naan taane natti dheekkamaniiru leetii ta'ee dhufeennaa ni fakkaata. Daqiiqaa 40 kenname waan booddee dhufeef na adabe fakkaata daaniini baay'ee namatti tola. Booddee dhufus qaqqabeera dhimuma gorroo Oromoof bakka tokko turre achiis waanuma kana fakkaatutu ture. Namni baay'een gara barreessuutti dhufaa waan jiruuf baay'een gammadaa. Hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftan jechuun barbaada tunni hin dubbatiin dura buleessa koo Dr. Zarihuun baay'ee galatoome waan gaggaarii kaasee haasa'aa ture. Abbaa cidha guyyaarraa kan ta'e buleessa koo Dr. Fedhasaa Maammoo baga gammaddee jechuun barbaada. Maaltu sitti dhaga'ama? Maal jedhe? Gaarka rukutaa dhamilee kennaaf hime. Guyyaa kan akka itti ga'u abbaa isaatu beeka. Amma nuuni gaafa dhufne asitti walitti qabamne kitaaba eebbisna jennee dhufnu waan salphaa nutti fakkaata. Waanuma salphaatti as ga'ee namichi kun akkuma salphaatti waan dhufee fakkaata. Garuu bu'aa bahii kitaaba barreessuu hin qabu, eebbisiisuu hin qabu. Anillee badaa kitaaba eebbisiisee hin beeku. Abbaa isaatu beeka. Halkan baay'ee riba malee buleera, baay'ee itti dadhabeera. Gama hundumaan jechuudha. Hojii dadhabsiisaadha. Dhumarratti immoo akkasitti hojii ofiitti milkaa'anii sadarkaa kanarra ga'uun baay'ee nama boonsa nama gammachiisa. Irra deebi'ee baga gammadde jechuun barbaada. Egaa ogbarruun Oromoo karaa guddinaarra kan inni jiru akka hundi keenya beeknu kitaabileen keenya baay'eedha. Torbaniin baay'eetu maxxanfamu eebbisiisaadhuma jirra. Kuni baay'ee namatti tola. Guddina ogbarruu Oromoo keessatti shoora guddaa taphata jedheen yaada. Afaan tokko guddateera kan jedhamu garuu kitaabni waan baay'ateef qofa miti. Yeroo baay'ee rakkoon nu mudatu ogbarruu Oromoo keessatti waan wal fakkaatu qabannee dhufna. Waan kaleessa ture irra deebineetu kitaaba fudhannee dhufna. Sun immoo dhaloota nuffisiisuu ta'a. Dhaloota nuffisiisuu ta'a. Gama biraan immoo hawaasni akka hin dubbisne taasisa. Waluma fakkaataa jedhama yeroo baay'ee. Kanaaf afaan tokko guddachuudhaaf wantoonni nuyi barreessinu qabiyyee garaa garaa kan of keessaa qaban ta'uu qabu jedhee namana. Qabiyyeen haaraan akkas yeroo dabalamu. Kitaabni Dr. Fedhasaa kitaaba dhimma dinagdeedha. Amma akkuma doktariin dubbachaa turani dhimma dinagdee irratti kaasaa kanaan dura dhimma kanarratti kan barreeffaman kitaabota baay'ee hin qabnu tariisa jalqabaayyuu ta'anii kun amma ni beekutti. Dinagdeen immoo waan murteessaadha baay'ee. Dinagdeen waan irratti barreessuu qabnu, waan irratti leenjisuu qabnu baay'ee akka sabaatti dinagdee irratti xiyyeeffannee hojjechuutu nurra jiraata. Dinagdeen wanta inni dhiibbaa irratti hin goone hin jiru akkuma nuyi beeknu. Dinagdeen siyaasa irratti dhiibbaa godhu. Sabni dinagdee of harkaa hin qabne siyaasatti milkaa'uu hin danda'u. Sabni dinagdee of harkaa hin qabne hawaasummaatti milkaa'uu hin danda'u. Waan hundumaa irratti dhiibbaa godha waan ta'eef keessumaa dargaggoota keenyaaf baay'ee kitaaba barbaachisaadha jedhee yaada. Amma akkuma nuyi beeknu dhaabbileen barnootaa sadarkaa olaanaa jiranii barattoota baay'ee barsiisanii eebbisiisu waggaa waggaadhaan kan eebbifamu baay'eedha. Yuunivarsiitii hundumaarraa barattoonni ni eebbifamu. Nama meeqatu immoo gara hojiitti dhufa, gara addunyaa hojiitti dhufa. Nama meeqatu hojii hin qabu immoo yoo ilaalle sadarkaa sodaachisaarra jira. Hojii dhabdummaadhaan biyyoota Afrikaa keessaa biyyi keenya warra sadarkaa duraarra jiran keessa jirti. Hoogganaa jira hojii dhabdummaadhaan. Kanaaf haala kana keessatti kitaabni baay'ee nu barbaachisa jedhee ani yaadu tokko kitaaba dinagdeeti. Kanaaf ogbarruu Oromoo irratti dhiibbaa ta'e tokko hin uuma jedhee kitaaban eegaa turedha. Kitaabni kun dhugaa dubbachuudhaaf isaan kaanis warri barreessitoota taane akkasuma waan adda ta'e tokko qaawwaa jiru ogbarruu Oromoo keessa qaawwaa akkamiitu jira jennee ilaallee sanarratti hojjechuutu nurra jiraata jedhee yaada. Akka buleessa koo Jaankoo Getaachoo yookaan Waaqoo yeroo darbe seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Jenerii haaraa yookaan immoo akkaataa barreeffama haaraa qabatee dhufe baay'ee itti fayyadamne. Kan akka Rooliyaanaa Daani'el yeroo jalqabaatiif kitaaba koomedii kan barreesse wantoota akkasii kana adda ta'an qabannee fuulatti xiyyeeffannu jechuun barbaada. Walumaa galatti waa'ee kitaaba carallaa dubbachuu hin danda'u sa'aatiin kosokkeera Daani'el natti maara. Kitaabni carallaa jechuun dubbisaadhumaaf dhiisuutu gaariidha. Namni biraan hiikuun gaarii miti. Garuu wanti noo dubbachuudhaaf ifa jechuun ifa light ray waan jennu kana waan ifa keessatti waa argu waan nutti argisiisu waan dhoksaa tokko qabatee dhufeera jechuudha. Buleessi koo gara fuulduraattis hojii gurguddaa akka inni hojjetu daandii amma isaa kana qabatee akka inni deemu abdiin qaba. Kitaaba baay'ee nama hundumaan dubbifamuu qabu keessumaa dargaggoonni
akka qajeeltuu jireenyaatti fudhachuu kan isaan qaban jedhee namana kitaaba kana itti fayyadamnu haa dubbisnu haa bitannu binnee kennaa waliif laannu jechuun barbaada. Walumaa galatti qaamonni sagantaa kan akkasitti miidhagsitan hundumtuu isin galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaa ta'a.